Qimamochi mana madami kota recitti shitan gadi guru heda. Icciti harra qimamochi mana madami jechuudha. Hojii ishii tarra gadi guru heda. Waan ishee mana madami keessatti hojjettun gadi baasuu heda jechuudha. Baay'ee osini obsine kaama qimamochi harra gadi bahusun kiyya hin oolu. Erguma durii sinii dhufsee ta'a har'a gada sinii gurra icciti keessan jechuudha. Har'a erga duratti illee gaduma babbaasan jiran dubbanne malee amma immoo afaanin dubbadhee tanan icciti qimamochi mana madaami gadi guruu heda jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota qaroo miidiyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqii isinii wayeetu akkam jirtu ana buleettiin keessan nagaa guutuun qaba isinlee akka nagaa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha warroon immoo akkasuma chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan jajjabeessaa nu bakkee dhaabadhaa isin jedha. Egaa hordoftoota koo akkuma argaa jirtanii qimamochi mana madaami wanta isheen gootu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan wanta isheen hojjettu guyyaa guyyaadhaan waan daangaan qabne jechuudha. Mana madaamii keessatti waan isheen hojjechaa ooltu. Har'a iccitii sanan takka takkaan gadi gurra keessan keessaa immoo gurradhaatti na dhaggeeffadha. Baay'ee obsine kaa niman obsan dadhabee fi qimamochi kanaan niman obsan dadhabee jechuudha. Akkasiin jedha hordoftoota koo amma sirriitti na dhaggeeffadhaa dhugaa dubbachuu fi qophiin ramadaanaa akkuma itti fufeetti jira. Qophiin ramadaanaa irra jirti qimamochi mana madaamii hojiin ishee yaa meeshaa ishee qaqqabattee kaate dalagaa isheetitti amma mana qulqulleeffatti soofaa qulqulleessiti waan adda addaa hojjechaa oolla jechuudha. Qimamochi mana madaamii hedduudha waan hedduu hojjechaa oolla jechuudha. Kanaaf iccitiin ishee immoo dhumatu iccitiin ishee baay'een qabee jiraayyuu gadi guura jedheetu manii guyyuma hunda gadan guura jedha garuu guyyaa naamdachuu dide jechuudha. Innaa kanaaf immoo qimamochi mana madaamii waaqayyoo umrii dheeraa siniifaa kennu waaqayyoo waan isin yaadda hunda siniifaa guutu dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoo sinaa jabeessu ramadaan illee dhufee jira. Akkasuma immoo ijoollee musliimas bagatti isin gahe isiniin jechuu jaaladha hordoftoota koo. Inni biraa wanta isiniin jedhu keessaa ijoollee hundumti keessanuu waaqayyo isin jabeessu yeroo waannoo kana hin ulfaata xiqqoo dalagaa namatti cimjetti yeroo soomaa kana hin ulfaatte jechuudha. Hunduma keenyatti ulfaatte waaqayyo nu laaffisu. Waaqayyo nu jabeessu mudhii hidhadhaayii meeshaa keessa walawwaladhaayii mana keessa walawwaladhaayii sa'aatiidhaan waa hundaayyuu qabdan walawwaladhaa jedhee abdii sana wayiidha. Namtichi sun eenyu isaatii walawwalaa meeshaa keessa walawwaladhaa kan jedhe sun. Eddaa kanaafiyyuu isinis qimamochi mana madaamii waan qabdan walawwaladhaa sa'aatiin dhiyaachaa jirte waan qoqopheeffattes qoqopheeffadhaa. Kunootii burteen amma walawwalaa jirti waan baay'ee gootee soofallee dhixxiqee guyyaa har'aa immoo mana dhiqaa oolee jechuudha. Akkuma agartanii mana dhiqaa oolee viidiyoo lama irratti illee viidiyoo isaati irratti hojjedhe. Indam kunis immoo viidiyoo biraati jechuudha irratti hojjedhe jechuudha. Kanaaf immoo qimamochi mana madaamii meeshaa keessa sirriitti walawwaladhaati qopheeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Sirriitti isiniin jedha kun hin oo'asii illeedha. Kanaaf inni jechuudha waan hojjedhuuf natti oo'e shurraabii ofirraa baasee jechuudha. Amma kanaafan ofirraa baasee dhiifama isinii jechuu barbaada. Maal natti oo'e jechuudha. Maal gisee hojjettan isinitti oo'aa ijoollee. Kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf har'aa burteen kunoo akkasitti mana qulqulleessaa jirti. Qophii ramadaanaatii fi waan adda addaa qopheeffanna jechuudha. Waaqayyo isin jabeessu obboloota koo jabaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Maaliif wal jabeessuun aadaa keenya waan ta'eef wal jabeessu jechuudha. Obsa qabaachuunis namni immoo gaafa obsa qabu waan guddaatti bahuu danda'a. Yoo obsa qabaattee waa hundumaa dandeessee keessa dabarte boru nama gaarii ta'uu dandeessa. Gaarii taatee mul'achuu dandeessa jechuudha. Kanaaf obsa nu barbaachisa. Waan hunduu hin ulfaata garuu ulfaatullee obsa qabaachuu qabna. Hojiin illee yoo sitti ulfaate nutti ulfaate jettanii of cinquun qabdanii akkuma bakka mudhii kee hidhattee abdattee obsitee yennaa waan hunduu siif salphaadha. Garuu gaafa of cinqitu immoo sammuu keetti waanuma xiqqootu sitti guddata jechuudha. Kanaaf hojiin illee baa'ateettaniif hin cinqinaa. Maaliif waaqayyo nu laaffisa waan ta'eef. Wanno bakka obsitee of jabeessitee mudhii kee hidhattee abdii qabaate taanaan waa hundumtuu si alaa deemuu danda'a. Kanaafuu obboloota koo
akkasitti hojjedhaa isin jedha akkuma argaa jirtanii ani amma kunuu manas qulqulleessee shinti beetiiwwanii wantoota garagaraati jechuudha. Kun immoo akkuma beekamu shinti beetii fi saramiikidhaan dhiqama. Hedduu takka urgaadha das nama jedha jechuudha. Isa kana jechuudha agartanii isa kana baay'ee bareedaadha namoonni akkasitti fidaatanii urgaa baqa manni gizeeti qulqulleessitu baay'ee urgaa jechuudha. Wanti kun walitti hanqica hunda isaatu jechuudha. Marziis xiqqootti hanqica maaliif si qulqulleessasi baay'ee das nama jedha jechuudha. Isa kanallee jechuudha. Isa kanalaa baay'ee bareedaadha hin urgaa qallaalii urgaa jechuudha. Amma isaan dhiqxa taanit waanuma ixaan aarsituuf hin qabdu. Tokkaasiin jedha na kanaaf daa'ima keessa yoo isin filatte akkasii kana hojjechuu qabdanii isin jedha nu bitaa jedhaati ittiin dhiqa hedduu takka urgaa baay'ee das nama jedha jechuudha. Foolii gaarii qaba jechuudha magalatti akkasii isin jedha obboloota koo kanaaf itti walitti waan sadii waan afur walitti naxxanii mannoo jettanii kunniin jechuudha. Bis firaasha sanbichaa biraan hin ga'inaa malee kuuwwan homaa rakkoo takka hin qabu jechuudha. Kiroodeksii illee yoo itti xabitti gootanii isiniif qulqulleessaa jechuudha waan san laa kiroodeksiidha makanii. Bakka kafana miicuun dhaqee qicadhee dhufe jechuudha. Jarkaanii guddaadha fidama mana keenyatti waan hunduuyyuu na kanaaf jechuudha. Akkasitti naxxanii qulqulleessitaniin hedduu takka wannoodhaas hin jedha. Hedduu takka wannaadha. Akkuma argaa jirtan kun na qulqulleessanii jira shinti beetii waan hunduma isaayyuu na qulqulleessanii jira jechuudha. Kana shinti beetiiwwanii saramiikee naamna jechuudha. Yeroo inni qulqulleessee keessatti agarsiisa jechuudha. Kana fakkaataa qimamochi mana madaamii qulqulleeffachaa jirra qophaa jirra waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf kaayyoo qabaachuudhaan caalaa hojii salphaadha bara dhugaa rabbii jibbachuudhaaf hojiin arabaa baay'ee namatti hin guddatu nutti guddatee nutti dhibeetta garuu sammuu kee firii gootee ati hojiidhaaf karoora qabdee kaayyoo qabaatte sanani kan biyya keenyaa sanuun hojjennaa miti hin beektani. Bichatu ijoolleen baadiyyaa hin beektani. Biyya keenyatti bishaan jaarikaadha waraabnaa qoraan jedhu qoraan falaxxaa hin buutaa waan adda addaatu jira kobotaa xaxxafuu jedhu waan hin jiraa miti reebu iditu ijoollee baadiyyaatu wal'isuu hin jiru haamatu jira minaan guurutu jira waan baay'eetu jira. Dhugaa rabbii kana hunda qoonnatu jira. Kana keessaa dabarree har'a yoo kun nutti ulfaate kun maal hojjechuu qofa maal abbaasan nutti ulfaate mana keessatti eechifataa hojjetta humna keeti wanti irratti jibdeetti hin jiru. Bakka maaliif sisteema yoo beektee hojjette hojiin arabaa salphaadha jechuudha. Akkasuma immoo gaafatti hirdachuu baattu si salphata jechuudha. Tooftaadhaan fataa sanaatti tooftaadhaan gaafa hojjettu jechuudha. Kanaaf hojiin kan biyya keenyaa caalaa wanti ulfaatu hin jiru jechuudha. Keenyatti irra ulfaata dhugaa dubbachuuf jaarikaa ba'aa fi bishaan argottutu gaggottutu beena dhugaa rabbii jechuudhaan ijoollee baadiyyaa waan ta'eef waan baay'een beeka waan baay'eedhaan akkamitti akkam guddadhees geenan beeka jechuudha. Maaliif bishaan jaarikaadhaan buunee bishaan jaarikaa harree san hin beektan gurguddichi san hin baannaa isa harree irra godhuuni laga keessa ol harkisuuni ijoollee laga baraabbattanii deebisee yeroo birkaas buute birkaaseen si duudamaan buutan waan adda addaatu jira biyya keenya keessatti. Kanaaf immoo jennaan isaayyuu hojjennaa keenya maaliif dadhabnaree ijoollee kana maaliif dadhabnaree maaliif bakka ati qarshee argachuuf waan ta'eef jabaattee obsitii hojjechuudha jechuudha. Kun amma saaloonii gara dhiiraati jechuudha. Akkasitti bareeda jechuudha. Bareeda baay'ee tokko bareeda dassi nama jedha dhugaa dubbachuuf ijoollee hin bareeda. Akkasitti qulqulleessaa jira jechuudha. Yeroo namni mana hin jirre dasna jedhaana. Yeroo ijoolleen mana jirtu qulqulleessu dasna hin jedhu. Yeroo abdii isaa illee jiru dasna hin jedhu. Bakka yoo namni rafefaan qulqulleessaa yookiin ganama bobboroo akkuma nama jedhe ka'ee akkasuma yoo ijoolleen tursiisii deemtee yookiin ijoolleen manaa deeman akkasitti qulqulleessu. Maaliif irra alaan deemanii hin aaru. Hataa hidheetan mobaayilii kiyaasaa waan gurguddifachaa ijoollee hojjisaasaa dasna jedha jechuudha. Akkasitti hojjedha. Hojiin isinii salphataa jechuudha. Magaalatti hojiin isinii salphata gaafaati. Kaayyoo qabaattee karoora qabaattee hojii isinii salphata dhugaa rabbii. Ani garuu hojii arbaanatti ulfaatu hin jedhu. Maaliif daa'ima namatti ulfaata malee hojii arbaata akkanatti hin ulfaatu. Ana daa'ima qofa natti ulfaata. Maaliif daa'imti kan macarrashaa mataa kee gisee qulqulleeffattuyyuu si dhoggiti jechuudha. Daa'imti jechuudha. Garuu dhugaasiin jedha wannaan immoo sirriitti bareedadha. Eenyu maqaan isaa hojiin arabaa baay'ee bareedadha. Nan jaalladha hojii nan jaalladha. Garuu daa'ima guddisuu jechuun hedduu sitti ulfaata. Matuma kee karaa sirreeffattuu qabdu. Fuula kee karaa dhiqattuu qabdu. Carqii kee karaa miiccattuu qabdu. Shaaworii karaa seentuu qabdu. Daa'ima qabaatte taana of si jibbisiisaa jechuudha. Waan an argeef. Garuu gaafa daa'imti hin jirre immoo gisee daa'ima guddisuu fi giseen guddisne an amma garaagarummaa guddaan qaba jechuudha. Yeroo daa'ima guddisne sana hojii bakka sa'aatii takka lama irraan turu hojii xumuruudhaaf waan tokko xumuruudhaaf jechuudha.
Kanaaf hojiin baay'ee bareedaadha. Hojiin baay'ee gaariidha jechuu barbaade tanani hordoftoota koo. Innaa dhaamsi kiyyaadhaa isuma kanaa jabaadha waaqayyo isin haa jabeessu jechuu barbaada. Hojiin qimamochee isa kanaadha. Sinin jedha isin haa jabeessu ijoolleen mana madaamii akka kootii jirtanii jabaadhaa amshirii sinin jedha. Ijoollee musliimaa akka bagattii isin gaheellee sinin jedheen jira. Jabaadhaa hundumti keessanuu mudhii keessa hidhadhaa hojjedhaa guyyaa tokko nu darba waan ta'e obsinee dabarsuu qabna sinin jedha. Turtii gaarii egaa viidiyoo biraatti walitti deemtu akkasuma namoonni chaanaala keessatti obboloota koo jabaadhatii hojjedhaa waaqayyo isin haa jabeessu hunduma keenya nu haa jabeessu isiniin jedha hordoftoota koo. Nagaa ta'a fayyaa ta'an viidiyoo biraatti walitti deemetti namoonni chaanaala kee afaaroota subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu warroonni nu jajjabeessaa jirtanis ulfaadhaa jabaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Akkuma argaa jirtan kaakunoo siifaniin har'a xulxul jetti kun mana qulqulleessaa jirti. Kanaaf galatooma ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu isin haa jabeessu jabaadhaa isiniin jedha. Guyyaa muraasatti godhee jira. Jabaadhaa of jabeessaa mudhii keessa hidhadhaa isiniin jedha dhaamsi keessa kanaadha. Gorsi keessa isa kanaadha. Warroonni isinitti tole immoo viidiyoo kana laayikii sheerii naa godhaa. Warri immoo gaafii qeeqayyoo qabaatan jalatti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaaladha isiniin kabaja hordoftoota koo. Baay'ee.